Guyyo waariyo abba jirma jedhama. Abrahaam Birruunaaji. Anis caaltu taffooti. Bagundeeffam wagga torbeessa OMN. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork nagaan geessan. Oromiyaa Miidiyaa OMN ilma sabaati. Qabsaawaa Oromooti. Sagalee ummatichaati. Kanaaf waggoottan lamaan darban gaafa biyya keessa turetti. Miidiyaalee 40 ol ka biyya Itoophiyaa keessa jiran ka dhugaa Oromoo dhoksuuf yaala walii wal'aansa wal qabuun dhugaa sabaatiif qabsaan. Aadaa siyaasaa fi dinagdee Oromoo calaqqisiisuun gamattis. Haqaa fi walqixxummaa uummattoota Itoophiyaatiif hojjechaa turuusaa hundatu ragaa ba'a. Maarree OMN kanuma diin itti baay'isuun. Gaazexeessitoonni keenya hedduun hidhamanii gariin isaanii rakkoo jajjabduudhaaf saaxilaman. Qabeenyi OMN horii uummataatiin bitame saamame. Namni waaqaan jiru walirra hin jiru jedhama mitiire. Wallaanso hundumaa damdamachuudhaan OMN waggaa 7ffaasaa kabajachaa jira. Nutis dandeettii fi ogummaa qabnuun uummata keenya tajaajiluuf dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan addunyaatti agarsiisuuf murannoo addaatiin deebinee jira. Dhugaa qabna. Dhugaaf hojjanna. Ni milkoofna.